barra harre annole tarka farmatu chite sotu mango banabite inni waan kale madanu fayyine harka kiya farma ayole dagate yomnati tole oe gafarabiti male ranabnu sakale milili farti tu gurra chakale innumti gurrate kabenya kale akka challifne hunda biratarre singalle dubbin chalqabaaf guma yomi singafanne guma oe akka challifne hunda biratarre singalle dubbin chalqabaaf guma yomi singafanne guma oe ala koshomi urate kormi ichi filaga dubbatu haka ya haram sida harka muraa fi harma muraa aanolee kan sida ummat oromoo biratti kabaja guddaa qabu kan ummanni oromoo gocha sirni Minilik ummata oromoo arsii keessatti gocha hamaa irratti raawwate harka fi harma irraa cire yaadachuudhaaf sida godina arsii magaalaa naannoo Itayaatti argamu sida san fakkaatu tolchuudhaan suuraa Minilik gubbaa kaa'uudhaan guyyaa kana ummata oromootti madaa waggaa dhibbaa fi wahii kaasuun madaa hin qorrine ummatatti dabalanii jiru. Guyyaa har'aa gocha fokkataa kana kan raawwatan sirna muummicha ministeera Abiy Ahmad jalatti sirna bilxiginnaa jalatti amaarri yeroo ammaa kana ummata oromoo tuttuqaa kan jirtu yoo taatu tuttuqaa bira darbuudhaan madaa waggaa dhibbaa fi wahii ummatti kaasuu danda'anii jiru. Guyyaa har'aa gocha fokkataa kana kan raawwatan magaalaa guddittii Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti yoo ta'u gochi isaan raawwatan kunis ummata garmalee dallansiisuudha. Yeroo ammaa kana gocha sirni Minilik yookiin warra emiyyee Minilik raawwatan kana ummanni akka malee aariin balaaleffachaa jira. Egaan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya ayyaana sababeeffachuudhaan guyyoota lamaan darban kaleessaa fi har'as wanti naannoo Oromiyaa keessatti tahaa jiru kan baay'ee nama gaddisiisu yoo taatu alaabaa sirna Minilik leellisu magaalota Oromiyaa garaa garaa keessatti akka malee facaasuudhaan daandii irratti hidhaa jiru. Magaalota akka Jimmaa, Shaashamannee fi kanneen biroo keessatti alaabaa Oromoo qabachuu yakka kan ta'e guyyaa kaleessaa irraa kaasee daandiin aspaaltii hundi alaabaa sirna Minilikiin kan laaqame yoo taatu guyyaa har'aa garuu gochi kana caalaa fokkatuu fi uummata Oromoo akka malee tuqu siyaasaadhaan wal qabsiisuudhaan magaalaa Finfinnee keessatti raawwatamee jira. Magaalaa Finfinnee naannoo Piyaasaatti iddoo jedhamutti siidaa harka muraa fi harma muraa aanolee kan uummanni Oromoo madaa isaa itti yaadachuuf tolfatee ol kaatee siidaa san fakkaatu magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaan akkasumas siidaa Minilik harka muraa fi harma muraa siidaa aanolee kana gubbaa kaa'uudhaan uummata Oromootiin Minilik yoomillee isinirra jira harka keessanii fi harma keessan kan mure sirni keenya ammallee isin gubbaa jira jechuudhaan toofii qaban ibsachuu danda'anii jiru. Gochi fokkataan kun kan raawwate nama maqaa uummata Oromootiin gara aangootti ol bahe nama Abiy Ahmad jedhu bara isaa yoo kan ta'e taatu bara wayyaaneen biyya bulchitu yookiin Mallas biyya bulchuuyyuu uummanni Oromoo akkasitti hin tuffatamne yoo bara warri sirna nafxanyaa leellisan biyya bulchan Oromoon akkasitti salphate malee bara wayyaanee yookiin Mallas biyya bulchaa turtetti namni uummata Oromootti akkasitti taphate hin jiru. Haa ta'u malee bara muummichi ministeera Abiy Ahmad kan maqaa Oromoo dhaatuu fi uummata Oromoo keessaa dhufe ofiin jedhu kana gochi isaan uummata Oromoo irratti raawwachaa jiran akka malee gocha fokkataa fi madaa uummata Oromoo tuttuquun ammallee cimee itti fufee jira. Keessattuu ergaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kan akka obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa faan hidhaa irraa hiikamanii mootummaa kana wajjin warri sirna Minilik leellisan kan wal dhaban yoo taatu mootummaa kana qeequu fi akkasumas uummata Oromoo xiqqeessuuf yookiin madaa uummata Oromootti kaasuuf wanti isaan gochaa hin jirre kan hin jirredha. Kanumarraa ka'uudhaan guyyaa har'aas ilmaan emiyyee Minilik warri sirna Minilik leellisan finxaaleeyyiin sirna Minilik deebisuudhaaf kan halkanii fi guyyaa wiixxafataa jiran sirna mootummaa ammaa kanas isaanumatu harkaa qaba. Ammas sirna durii sirna Minilik harkaa fi harma Oromoo muree uummata Oromoo akka malee hacuucee cunqursaa ture san uummatti deebisuuf hawwii akka qaban kan agarsiifatan yoo taatu kanaanis gocha isaanii kanaan guyyaa har'aa ragaa bahatanii jiru. Magaalaa Finfinnee magaalaa handhuura Oromiyaa taatee fi magaalaa uummanni Oromoo isiif jecha aarsaa guddaa itti kafalee fi akkasumas lubbuun gootota hedduu irratti wareegamte keessatti magaalaa Amna duru arra garaan gubate lafeenaan olee fi jalanko
Oromoo kan iyyate saba koo falmate dhugaa qabatanii mirga ofii falmatanii Oromoo falmate maal abbaa ishii yoo du'an badheetti nafanii saba koo falmate walii birmatanii diddu qawwee bitan.